waa'ee dirree dhawaa hogguu jennu gurguraatu ka'aa jechuudha. Gurguraan tuni ilmaan afran qallooti. Ilmaan dagaati. Ilmaan ooleeti. Ilmaan afran qallooti. Gurguraan akkasitti beekamoodha jechuudha. Oromoodha. Isaan keessaa warra akka Sheekh Bakrii Saphaloo kanaa jira. Warra seenaa Oromoo osoo uummanni Oromoo kun rafuu barreessee seenaa Oromoo tana dirretti baase. Rahimahumullah. Rabbi rahmata isaanii faa godhu ummata seenaa Oromoo keessatti illee taariika qabu jechuudha gurguraan. Magaalaan dirree dhawaadhaa hamma tokko gurguraa qubata. Magaalaa afran qallooti ilmaan magaalaa san Noolee fi Alaa qubataa jechuudha. Noolee fi Alaa kuni gurguraan tuni afaan Somaalee beeyti. Duratti nama keenya kana nama yuurraa dheessa. Waan Oromoo jaantana nama afaan kana dubbatu namuuni baqata dur. Maaliifi ummata Amaariniis isaanuma gabroonfatu. Haadhuuf isaanuma gabroonfatu. Ummata hiyyummaadhaa fi isaan mangallaa mana wal godhatanii jiraatan. Aalii ifii takka hin qabne. Aalii ifii takka hin qabne namuuni dheessa. Maaliifi magaalaa biyya teenyaa cufaa Amaaraan dhaaba dur. Ammoo magaalaa dirree dhawaa Oromoo dhaabe. Osoo taariikhni akka ta'u magaalaa dirree dhawaa tana Oromootu gadhaabe jechuudha. Magaalaalee biraa hunda Amaaraan dhaabe. Magaalaa Harar akkasi. Magaalaa Hararii amma adaruma xiqqishoo teessu tana nu walakkatti fidanii naannoo kannaniif Tigreen waan isa ajaa'ibsiisu. Duriis keenya kafadis irraa gaara mul'ataa irraa biyyoota adda addaa irraa magaalaa Adaree dhaqee Adaree himata. Maaliif? Uummata hiyyeessa miskiina gartee kanaa namuu himachuu hin fedhu. Namuu irraa baqata. Aaliin teenya gurguraanis akkasuma nu baqattee jechuudha. Nurraa dhee. Maaliifi Somaaleen tun hariifaa uummata ija banatee uummata biyyi isaaniitis bilisaatii meeshaalee naggaadhaan karaa daldalaatiin isaantu fida. Akkasitti gurguraan teenya isaan himattee jechuudha. Magaalaan dirree dhawaa hamma gurguraan jirtutti ta Somaaleeti jechuun hin hafuu jechuudha. Maaliifi yoo Oromoon xiqqoo cunqursite gurguraanii nuti Somaaleedha annagu Somaalii baanu nay magaalaa dirree dhawaa annagaa iskalee waa magaalaa Somaalii yattiin bakka ganaagaa Somaaleen akkasitti irraa iyyatii jechuudha. Gartee kuni akka dhaba keenyaaf aaliin teenya nurraa godaantee turte aaliin teenya tuni nu deebi'uu jala deebi'uu qabdii jechuudha. Gartee aaliin teenya nu jala deebi'uu qabdi. Kajennu kana kara biraatiini aalii teenya wal dhageenye gurguraadhaa fi Oromoon ilmaan abbaa tokkooti afaan keenya dubbatanii afaan Somaaleetiin ni dubbatanii hariifummaa Somaaleen nurra qabaattee